keessaan qunnama bilbilaatii bifa ijaaramuutiin shamarran naannoo keessanirraa dhufan hunda akka isaan ka'an akka isaan waliin dhaabbatan san akka gaariitti irra dalagaa tabira maali ammallee ayyaana waggaa haaroo biltsiginnaa as deemaa jiru kanarratti illee osoo dandahame silaa dhiirri karaa cufu qaba dhiirri karaa cufa shamarran yookaan qarreen teenya maal gooti hiriira baati jechuu sinigalee soo kanaaf addunyaa tanarratti shamarran kabajaa qaban poolisni shamarran hin dhawu shamarran ajjeesuun hin dandahamu meega hiriira irratti amma namuu bakka jiru oromiyaa guutuu keessa akkuma arraantana arsii bahaa sirkatti jalaa qaban ammallee naannoo hundarratti ibiddi kun qabatee deemuu qaba akka gaariitti maaliif jennaan gabrummaa sirratti as deemtu qabsoon Oromoo tana booda dhiiran qabdu dhalaan qabdu daa'iman qabdu guddaan qabdu xiqqaan qabdu hundi irratti hirmaachuu qaba jechuudha. Fincilli amma qarreen teenya qabsiifte tun qaqqabatuu qaba akka gaarii belbaluu qaba bakka hundarra. Kanaaf jabaadhaa tokkummaadhaan ka'a warreen biyya alaa jirtan qarreen biyya alaa jirtanis jajjabaadhaa waan bareedaa gaggeessaa jirtan hiriira bareedaa gaggeessaa jirtan yoo dandahame ammallee khana caala akka goonu sirritti haa irra daleenuun isinin jaa inni biraa ammallee khani irra dabaluu fedhu ajandaa lammaffaa kanarratti xiqqoo yeroo fudhachuu fedha jechuudha ajandaa lammaffaa irratti yeroo fudhadhu maal gochuu qabna hojiin itti aanu ta duraan dura injifannoon nuti arganne torbaan kana keessa maallaqa wa'ada Ameerikaan Itoophiyaadhaaf doolaara miliyoona 130 wa'ada galte harka hacuucee qabdee jirti. Khabiraa World Bankii fi IMF fi akkanumatti dhaaboliin garagaraa yoo xiqqaatte Itoophiyaa misoomsuudhaaf jechuudhaan yoo xiqqaatte abiyoota amananii doolaara biliyoona 10 wa'ada seenaniif jechuudha. Doolaarri biliyoonni 10 bifni inni itti kennamu guyyuma takkatti hoodhu jaanii qarshii biliyoona 10 itti gadi naqan jala qicaniif jechuudha. Arras waan inni dalagee ilaalanii xiqqoo itti kennan jechuudha. Liqi hoodhu arrallee amata 10 dhalan qabne niin kafala je'ee wa'ada seenaniif. Abiyyiitu hunoo nagartanii ji'a jaha keessatti Somaliyaan dhaqee, Keeniyaan dhaqee, Suudaaniin dhaqee, nageen buusee, isaasa hojii nageen buuse nagartanii mi'ee. Kanaafuu na laala. Ani nama nagee buusu, an nama ajjeesutti amanuu miti. An nama haasawutti amanu waan hin ta'eef adaraa isiniin kun warri World Bankii kun fi warri IMF International Monitoring Fund fi World Bankiin adaraa biyya tana abalatsaguun fedhaati. Mee waa xiqqoonatti waa liqeessaa jennaani tole erga akkas taate ati meegaa silaalla keessa silaalla suuta adeemsa keessa silaallati qarshii biliyoona 10 wa'ada sii gallee jirra jedhaniin jechuudha. Doolaara Ameerikaa biliyoona 10 yoo qarshii Itoophiyaatti shalagde yoo xiqqaate biliyoona 400 way jechuudha. Sharafa ammatti sharafa boruun beeku. Sharafa suuta gaa maybe borullee 50 seenuu danda'a sharafni qarshii Itoophiyaa maaliif infleeshiniin biyya seenee jira. Khasaaraan biyya seentee waan jirtu sharafni boru I don't know maybe qarshii 50 seenu amma already 47 seenee jira sharafni. Amma gaa 50 itti fufaa jechuudha. Lakkuma economiin darrachaa deemuun lakkuma infleeshiniin qaala'insi jireenyaa dabalaa deemuun qarshiin Itoophiyaa kufaa deemti jechuudha. Yoo xiqqaate qarshii biliyoona 500 wahii wa'ada seenaniif qarshii Itoophiyaatti. Waan tokkoon akka inni hojii hojjetatuuf jechuudha. Akkasitti gaa abiyoota kiyya wa'ada seenanii fi wannarra taa'ee maal maqaan isaa waggaa ka'arraa paarlaamarra taa'ee warra paarlaamaa kana itti gaffincaanuu eegalee jechuudha. Bar namni bar IMF fi World Bankiin amantee maallaqa sii liqeessinee jechuun bar akka sabbata haadharraa hiikkachuuti nama jedhee gammadee mirqaanee farshaanee dubbate abiyoota. Dhugaadha yeroo sanitti attaallalee achi barabbaree akka godhe Nobel Peace kiisha kaayyate doktorummaas akka godhe ni Dr. Gammachiisii kanneef bashaasha irratti kiristaanaaf islaama wallolchiisee isaan sani araara buuse ifumaaf diraamaa dalagee akkuma diraamaa baratsan diraamaa dalagesaniin hunoo kanan PhD dalagee takka hin jiru kutaa 10 takka namni isaa wajji qara'e hin jiru
namni kutaa kudha lama isaa wajji rumeetii qara'ee hin jiru namni yuunivarsiitii isaa wajji deeme hin jiru akkanumaan kutaa jaharraa ol utaalee xullub jedhee dooktara ta'e jechuudha namchi kun nama kutaa jaharraa yeroo duraatiif kophaa isaa kilaasii keessatti taa'ee baratee ispiriitiidha yookaan akkanumatti maali moojizaadhaan baratee xullub jedhee dooktara ta'e jechuudha kana hunda attaallalee ummata sobee arraan tana noobeelis fudhatee qarshii biliyoona 10 wa'ada abaabbish hin jirtu kana eenyu godhe si diaspora godhe jechuudha diasporaan ji'a lamaan kana ati hojii xiqqaa dalagaan jirtu ufin tuffatin wanni godhaa jirtu waan xiqqaa miti ufin tuffatin waan gaarii dalagaa jirta arraan tana abiyoot kiyya akkasitti dheengadda maal jedhe gaafa diinara maallaqa guurusan bannuti waan irraanfannu isin irraanfadhaa malee nuti nu bira waa irraanfachuun hin jirtu nuti maaliif seenaa haasawaan jirru seenaanis akkuma abbaanti barreeffate yoo ati kijibaan barreessite seenaan sun kijiba taatee itti fufti yoo ati dhugaa barreessite dhugaa itti fufu jechuudha abiyyi maal jedhe gaafa akka Kim Jong Un sanitti dhufanii ishi geetaa ijaanii maal jedhan beeytani lafa tuulamaa tana chabachabaniiti kaanis gibira isinirraa haafna jedhanii kottaatii hirbaata yookaan iraata yookaan qonqoo yookaan diinarii biltsiginna kottaa maallaqa nu kannaa jedhanii qarshii biliyoona guure jedhanii waaw qarshii biliyoona guure barni kijibanii abolu saami construction miliyoona 10 sirra maddabnee jira qarshii dachiisoo fedhe ni fudhatta gibira sirraa haafna atummaan nu sattariiti biltsiginnaadhaaf cheeka miliyoona haganaa nu katab jedhanii katabsanii salfii seenarii miliyoona ni gaafsan waan dinquun ta'in akka Kim Jong Unitti akkana gajjaanii cheeka isaanii as rakkabanii deeman jechuu achirra amma gaa maal jee hiraata san irratti ene maal jee beeytani ni yaadattani waa irraanfachuu warra makiinaa itti deemuun qabne asirra taa'ee political science fi jinni jaankaa jedheeti warra barate arrabsee guyyaa san eenyu abdate Ameerikaa faa abdateeti doolaara biliyoona 10 alatti abdatee biyya keessatti tujjaara kan abdate isinii irranaa wayyaa hanna itti fufaa hanna barsiisaa ijoollee barnoonni bu'aan qabu hin jenne waa irraanfachuu amma gaa abiyoot kiyya oggaa akkas jee hayyee gaa amma hiraata irra namuu qarshii miliyoona kannee waaree bar miliyoona 500 biliyoona guurratan haa jennu maqaa dachii adda hiratanii fi gibira dhiiseef jecha yookaan isin hiinaa yookaan isin ariisifna jedhanii doorsisanii akkuma dinquun didee waan santu isa mudate waan dideef dinquun doorsisaa fi ari'amuun isa mudate akkasimi tujjaaronni ishii warri jee fudhate gajja'aniiti abbaa cheeka miliyoona 50 irra kaayan abbaa miliyoona 10 irra kaayan fedhu gibira irraa baasu takka dachiitu shawaa keessatti dachii naannoo Finfinnee kannuudhaaf sanirra walii galaniiti akkasitti diinariin sun godhame haasawa isaa saniin kootu isinii godhu fedha maaliif jennaan abiyyi kufuuf deema kanaaf hin tane isinii kootu godha beeka abiyyi waan deemuuf nagayatti waan jechuuf deemnuuf waan inni jee guyyaa san isin hima maal jee beeytanii Finfinnee tana jee Finfinnee jenne Addis Ababa waggaa 10 keessattiin Dubai fi Tokyo godhaanuun jee Bangkok Dubai fi Bangkok okay let us calculate amma calculate hagoon Dubai jaaruuf qarshii meeqa fudhate bar Ameerikaan sadarkaa irra geesse kana ga'uuf waggaa 300 itti fudhate jira keenya Ameerikaa sadarkaa irra jirru kana ga'uuf waggaa 300 itti fudhate New Yorkin arra isin gartan Chicagoon arra isin gartan Houston isin arra gartan tun waggaa 100 itti fudhate akkanatti guddachuudhaaf Dubai immoo dhugaadha bara 1990 takka yoo Dubai dheetan cirracha malee hin gartan Dubai immoo waggaa 30 itti fudhate qarshii meeqa spend gooteedha arra sheetichi Dubai sun yoo arra hirriibaa ka'ee diriimiidhaan fooqii istaayilisiitti bare tokko yoo sammuu keessa dhufte takka namni tokko dhufee sheekh maqaa isaan beeku dhiifamnaa godha warri Dubai yoo jiraatan barree isaan beeku waan akkanaaf feenaa maal jee afaan isaatiin TV irra taa'ee namichi Dubai sun nuti addunyaarra tokkoffaa ta'uu qabna waan addunyaan hin qabne godhuu feenaa godhate high speed train addunyaan hin qabne godhate fooqii addunyaarratti hin godhamne godhate bahara keessatti hoteela 7 star ijaarate waan danda'uun tokko do you know how much it cost him is $1 trillion jarri arabaatiif nuti tokko jira keenya arabni bar qarshii meeqa gurgurataa dura gaasa dahaba meeqa gurguratanii
waggaa 30 keessatti injiinara addunyaa kana jiru hunda galfatanii injiinara Awurooppaa jiru ha Ameerikaa jiru Dubaay tana kireena godhanii Doha tana kireena godhanii kireena gurguddaa waa jaaroochu gamoo jaaroochu kana hunda godhanii jaaratan diriimii fi bakkaan ga'uudhaaf yeroo gabaabduu they did Sheikh Ziyad fayyaa argadhu Abdurrahman yes Sheikh Ziyad ya kanaaf jarri kun waggaa 30 keessatti they have natural gas gaaza qaban dahaba qaban wal trade center ida business of Dubai center addunyaa godhaniiti taxi nama dhorkanii akka tujaarri Ameerikaa kun hundi even CEO nisaanii yookaan headquarter Dubai banatu godhan jechuudha kuni maaltu fide waan qabeenya qabaniif waan qabeenya baasaniif isaanu waggaa 30 itti fudhate jira keenya waggaa 30 1991 booda biyyootiin Arabaa akka gaarii gurguruddatte jechuudha dhugaadha fooqii babbareedaa qaban dhugaadha Dubai bareedduu ni qabdi fooqii waa hunda qabdi garuu akka Ameerikaa kanatti magaalaa gurguddoo hedduu qabaachuullee ba takkitti qabdu moo tolfatte sooga akkasitti nugustichi torbaffaa keenya Dubai fi Tokyo godha no Bangkok godha je Bangkok is olaltan is a huge city it's very big city how akamitti trillion meeqatti fudhatee that's the question abiyot khiyaga akuma nama hunda attalalu baretti America dhufe attalale warra IMF you know how much they promise him IMF International Monetary Fund they promise him $3 billion World Bank akasuma about $4-5 billion ati walumagala tora dollar billion khudani waada seenanif isi sanis achillalati fagotti bar achillala bar ganan kan namne bar jala hanamti abiyot tashawwarsh Oromo dita Oromo gara keessa kana dita hinjiru babish mallaq ninjiru so amma abiyot khiya tilalati mallaqa san billion khudanan san Addis Ababa deengadda biyya Arabaa dhaqe hadiisa takka keessa darbe assalamu alaykum jee ni jirame ummata sossobee ummata biyya Arabaa ummanni gammadee isaa fi isaasille yaamanii dahaba mormatti gasuuqanii fi gammadanii hoodha hayyee doolaara miliyoona hangatana miliyoona 200 hoo dem faxaratti nyaadhu jaanii abiyyi khannan konkolaataa 8 khaytti feedu jaanii Nissan habbaa 8 khannaniif ittiin feeg jaanii khannaniif gammadi gaabo abbichuun khiyya sabo edaan smarti dabo abo ani khunuma smarti hayyee ga ammaan tanaga akkamittiin Bangkok fi Dubai godha ega Bangkok fi Dubai wahi abjuudanga wahi toyisi taate namni wahi toyisuma lafa khaate ganama dhoqqe asitti wanna jira tajolleen tabattu wanna dhoqqe takka akka beete irraa tottolchu takka jira yookaan Lego jaanii Lego sisaniin akka beete build godha hinjiru reality irratti dhugaarratti hinjiru ati dhugaarratti akka Lego sanitti waan abjuu kheeti akka beetetti baabura samiirra deemu haqilleensarra deemu khadachii jala deemu waan adda addaa kana gochuudhaan biyya guddisuudhaan jarri dhugaadha abjuu waan godhatan maaliif kaasha lafaa qaban godhatan nama hunda yaamanii osoo Ameerikaa irraa liqeeffatin osoo nama takka irraa liqeeffatin ka'anii abjuu fi guutan jechuu khiyyaan keenya abjuu saniin guutadha je'eeti qarshii IMF alatti abdatee maal godhe gaamma edaa kunis jira okay gaamma maal gochuun qaba may maal haa godhu ta duraan dura nugusa ta'uudhaaf Itoophiyaa immiyya Itoophiyaa san deebisuun qaba je'ee kaanis maggaaraja mana Minilik san itti ni bitee toyisii mana Minilik itti ni tolchee kolkolle ala kanaayis ni galchee kolkolloota warra asitti doolaara 8 takka hamburger nyaatanii jireenya fi jijjiiruu dadhaban galchee jara kana hunda ni galfate amma gaa'ee isaa dhufure ganzaba allaqach dhumatti wallahi abbaa feetan bilbila na kijibsiisa waa malee lafaa kaane ini jinu beekadha maallaqni kaanis hiree jira kaanis tana kaan nyaate isaatis nyaate leencoo maareetis leencoo baatiitis nyaate amin jundiitis nyaate biraanuu leenjisoo nyaate taas jirtu ta Ameerika nyaate hunda jira warra waa xiqqoo gurshaan isa geessee jira amma gaa jara keenya waada naaseenaa jee waan takka wanni isin waada itti naaseentan huno diraamaan naannoo Amaara irratti dalageessan naatolee jira san itti milkaa'een jira ta Oromoo tan ammoo isinirra dhiifadhe jeen Oromoon sabboonummaan Oromoo waggaa 50 ol deemtee jirti Oromoon akka vaayirasatti akka qabsoon Oromoo akka vaayirasatti akka HIV tti wannaa nama keessentee jirti
gizee feete lafaa si khaati vaayirasiin akkasii bara amma namni kaansarri qabe gizee gare akkuma lafaa khaati ammallee si dhooha vaayirasiin kun beeyta dhukkubni kun hin taatu qabsoon oromoo akkama lafaa khaatee nama ati macalaastuu miti maaliif jennaan dhala jiree wanni tokko generation tokkootu itti dhalate generation tokko waanuma namni kolkolleen jireenya fi jijjiirrachuu dadhabee asirra taa'ee afaan banaa oolee kolkollee fi tanakaan asirratti raabaadooriin nama goote hundi gaddeebitee asuma lafaa kaatee oromoon cabsaa hayyee hodhaa isinillee baajetan kana bita abalufaa bita mataa qeerroo bita jinni jaankaa bita weer okay yoo qeerroonis bitamee jiraate yoo wanni hundi bitamee jiraate jinniitu yoomoo yuufootu qabsoota nagaggeessaa jira amma kanaaf waraanninis nyaate san qofaa miti bakka maallaqaa sanittiin sinii deebi'ate even biyya arabaa dhaqee maallaqa liqii waggaa 3 irra jira Itoophiyaa gaaza waggaa 3 fudhatte sanillee maallaqa san waan biraan jenneef siidhiif nen jenne warri biyya arabaa liq maal interestii irraa si qabne janiin ammas kafalli waggaa 3tti achi siisisne gaaza nurraa liqeeffate bar laalame mootummaa sakraana mootummaa farshaana waan godhun beeyne khaliqii maallaqaatiin gaaza naqatee biyyee fi gaaza liqii saniin kafalle dhala qofa irraa kaasan dhala waggaa 3tti sirraa kaafne janiin malee hin dhiifneef chaayinaan baabura neeyte karaa tokkicha adaamaa fi wanni jidduu neeyte maali adaamaa fi finfinnee jidduu neeyte isiitu dhaabbatee maallaqa guurataa jira because maallaqa isiitiin jaarame baaburri maallaqa chaayinaatiin jaarame everything liqii mataan oowwee jira can you imagine si dalagaan qabne credit card torba liqii fudhatte haa jennu warri biyya alaa jiru ni beeka waa'ee credit card kana credit card Bank of America irraa 10,000 fudhatte Chase Bank irraa 10,000 fudhatte US Bank irraa 10,000 fudhatte Kaan irraa 10,000 akkasumatti mana liqii mortgage qabda business mortgage liqii qabda si dilli khusira wali qabame oggaa mana agarsiari an oggaa dalagaa tan dhabde what is going to happen to you wow jetteetu mucarqii darbitee coo jechuu sindi sanga fidi sinjam fidi arra chaayinaanis dur beeytaniif ati bar dur diktaatara ta'uudhaaf interestii nama tokkoo guutuuf nama tokkorra irkachuu qabda hin jiru sunis chaayinaan liqii kannitus hin jirtu ameerikaanis ta ameerikaa boodaran sinii deebi'a qabsoota nyera sinii deebi'a doowwari beekaatiin duuba siifadha akka dubbiin sinii mi'ooytuuf chaayinaan itti kannitus hin jirtu indiyaan itti kannitu hin jirtu namni tokko itti kannu hin jiru jechuudha kun hundi arraan tana mee dura kanuma guurrattee nu as kannii edaati attaalaayiidha edaati kijibaadha amma takka tanuti immoo wanni takka tanurraa irratti maal beeytani please adara warri miidiyaa warri afaan arabaa sirri beeytan jarri kun Daaneel Kibret waan inni jedhee fi waan Kaasaayee Camadaa jedhee fi waan Abiyyi jedhe afaan arabatti hiikaati warra gaaza liqii kannesan isaanittis xalayaa barreessuu qabna afaan isaaniitiin erguuf qabna namichi kun amantiirraa jibbaa qaba mirga dhala namaa dhiibaa jennee isa sanillee sirriitti irra daluu qabna akka gaariitti maallaqa liqii gaazaallee akka irraa fudhatan khabiraa silaa hin kannamu tana booda ammallee san gubbaan warri dhume kun warri asirratti dhumaa jiru kun waraanatu jeese warri ajjeefame kun ajaja Kaasaayee Camadaa diqaalaa arabaa waan je'eef waan jarri kun gorsaan Abiyyi Ahmad ka isin dheengadda niisaan 8 kannitaniif ka isin dheengadda $1 miliyoon 200 faxara nyaadhu jettanii kannitaniif sun sababa jarri kun diqaalaa arabaa je'e jaati afaan arabatti hiikaati takaasaayee san hiikaati warri afaan arabaa beektan jara arab liigii fi arab yuneeni fi jinni jaanka achi teessonitti erga huno Abiyyiin isin dheengadda assalaamu alaykum je'e hadiisa isinitti hime sun ni kijibaa gorsaan isaa nama akkanaati huno Jawaar Maammaffaa hidheeti aktiivistoota takka warra biyya bulchu warra silaa isaan morman hidheeti warra diqaalaa arabaa je'e arrabsiisee huno namni isa gorsu Abiyyi kanaati maallaqa gaaza liqeeffataniif irraa fudhaa you can do that isinillee dalaga waan jara keenya qabsoon baramma wannummaan haati Oromoo nu dhaldhaltee alan nu ergiteef hin jiru baramma boota nama miliyoona geenya yoo kana godhuu dadhabne maal daleen atiin biyya arabaa jirtu waan biraa godhuu dadhabda warreen afaan arabaa sirri dandeessan dookumentarii kana afaan arabatti hiika tolchaa sirritti Isaac Moonni jirta bultum broadcast atilleen tolchi afaan Ingiliffaa afaan Faransaay afaan Jarmanii qopheessi qabsoon itti aanu kana jechuudha kanaaf
تبي عربا سنيل إراخوتو قمنا أبيوت مالف قرصان إسا ور أمانتي جبا أمانتي نوتي أمانتي كريستان ركون قمنا أمانتي كريستان ركون قمنا نوتي أبلوان خين يورمو إسان وان أرثوذكس تاني يو وان تاني ركون قمنا نوتي قرو جري بيت منجستي خيست تاخون جبا أمانتي وان قبنيف جبا أمانتي إسلام الروان قبنيف ديك على عربا جئنا متشخون قرصان أبي قدان جنراليتي ريتايرين سون عربا قوتو عرب سجاتي تولچا فيديو غنا عربا قوتو وان عرب سيف هنو اسن غازا لكي امتا سدي اتقورا باتني في مالك اسن دنگد دخنتن هنو اكنت ور امنتي اسلاما قشا شيسوني اف مرسيتا نمچ امل ابي احمد مقاده ملي اني مرتدي دا جاتي سري تولچا تانا سري تولچا غاريت مرتدي دا امنتي سنقبو نمچ امنتي تاني تان رجچهاتي يوني مانيا خليس بروتستانتي خليس لاما ار بروتستانتي اكس يوني مانيا اچ برباري غدا يوخان تنخا غدا ابي اكس بربر يوني مانيا تكا تنخا دكتور تنخا بيبولچو جرا خين غدا ايسا خفورمي قبو خسوفوفت خدكتور ما كجيبا قبو دغان سن جبر برسل پن بر اما ابي يكزلت نمنا ما هيو بي خاطو كوسني فكات امي نو نمچ يوني مانيا غدا يوخان تنخا غدا نمچ أتلاقي ده نمشي إيسا بيجي بتاجر خانة هي خاتي بيوت عربتي جيسا خبرة جماعة أبسط إني توقعد بينو what is next action as a diaspora مالي action نتأمل World Banking دولار بليون لما يوخان كرشي توبياتي يوشن تمان دويتن خسلا وعدة سينمير باتي أكارا كرشي توبيا شنتمي ويسنتي أرى أفرتمي جا سنتي جرت أفرتمي تربة إندبند أما نمني هندي بارجي جرا وري ما لك بيجي خيسا كابتن تكتني سندام كارشين تيسا ورقاته ودمتي ثانا جل مرابيها أتي منا بيجتي غرغرته كارشي توبيا خوفته تيسو دفيتي دولار بكجرتو سقطلوتي دولار دفيتي بافر الديرو أنت نامن سيدام كارشين تيتا أرى كارشي دي دمي تربة كارشي أفرتمي شن بافتتون برو جهاتما سيسنت مليون جهاتما وقبات برو مليون جهاتم نخي نو أرى مليون أفرتمي تربة قبدامي دفيتي دولار أمريكا جيجيرت يو أكلي قبات خمال لك قبدو بيا خيسا أبان دولار مليون كارشي إثيوبيا مليون أفرتمي تربة يو قبات دفي بكما سنت سيني دولار دفي بتر لفا الخير مال بيتا كارشين تيبورو ورقاسي جلاتوف ديمتي كارشين أرى يو أرى دولار بتتي الخيرتي دولار يخون كارشين إثيوبيا فيتو كارشي سجلتم سنت فيتو كارشي دبا سنت فيتو كارشي أفرتم سنت دولار فاليو نساتشو متأثر عن توقمويتشو يومو دولار خنا أرى أنت ندفتي شرفتي تونس توتاتا كجرا خينيا دولاري حقمو قبا إثيوبيا هانجي جرتسنو حقمو قبدي موتات جتي بدو قبدي هانجي كارشين إثيوبيا كارشي دبا سنتوتي تجرتولن موتوت جتي بدو قبدي تشي خيسا دولاري يا هانجي نمو أفهم بني أبو كارشي كوما هغنان قباتي دولار أسين ناخن نسينين جوتي قودا سنيس نتاتي مالف لكما inflation باي اتشارفون لكما قالا إنسي جرينيا باي اتشارفون روزا في زيتي في تيماتيم جبوتي رانا قداف مال سيبر باچيسا دولار سيبر باچيسا اتي دولار يو بانكي ديته بانكين سنخن دولار ميتي قرشيو ليميت قد اجرا بانكين إثيوبيا قرشو منا ما خنوه ليميت قد اجرا جاچو خناف مال قوچو قبدا دولار وري بيا خيسا قرشي قبدن دفاتي قرشي أفرتمي تربس شنتمتيس دفاتي مال لك قبدن دولار جيجي ردا يوخان يو أبي يكنت تفوفه قرشين تيسن أسمع يجي تيسن قرتو خوتة ورقة سنار كاتو دمتي قافا قرشي جهاتم سنت أتي ميكا خسار تيجو مليون جهاتم يو أرى مليون أفرتم قبات قافا دولاري تو قرشي جهاتم سنة مليون دي دم باتي تكيس خسار تيجو أتي خناف دفيتي بك أجر تيسو قلوتي ها سوسوكيتي دولار دفيتي فرقلوتي وان قرتو قرر جزيدان دي خل قرص أبلوماتي خوني غورسا غريسارا يوخان چولول راسي خنما جروچو this is a good strategy قرشي قبدا وان قبدوسن اوسو قرشين تي فاليو نسي ورقاس جلانتانه اودو الرئيسين قرشي افرتمي تربا دفيتي وان قبدو دفي بيت
yookaan baru 60 70 gaafa sisseente qarshiinte arra osoo doolaara miliyoona tokko fudhachuu dandeessu osoo majjii deeggartu mutut jettee akka wanni stock marketitti haabisi jalaa kutte jechuu qarshiinte. Kanaaf warri qabdanis dafaatii qarshii teessan doolaara dafaatii doolaara jijjiiradha. Tabira actionni akka diasporaatti fudhannu maali? What action we take next? Okay, doolaara biliyoona 2 already World Banking hold dura godhee jira. Wanni abiyyi ati godhaa jirtu akkitti nuti waada siisenne cabsaa jirta, mirga namaa dhiibaa jirta. Because maallaqni keenya yoo arra fuunee si kannine biitisu waan nageen qabaanneef yookaan kara wal waraansa waan seenuu dandeessuuf lakkii nuti qarshii teenya spending goonuu jaaniin achitti. Kana eenyu godhe? Si godhe diaspora. Si godhe hirriba dhabdee hirriba itti dhabdeeti. Odoo si arrabsanii odoo arrabsamtuu minim yellam odoo siin jaanii gootee agarsiiftee jirta. Doolaara biliyoona 2 yookaan qarshii Itoophiyaa biliyoona 100 irraa mutut hold goosiftee jirta jechuudha. Amma IMF hajaamu International Monitoring Fundin doolaara biliyoona 3 waada seeneef hanga ammaan kannineef yoo kanne je Abiy Habaasos waada seenameef isinii men jira bar sanuu amala saalalaniit irraa qunxur godhanii hoo qunxur waan waada seenaniif liqii hoo waggaa kudhanitti kabaltaam hayya arra hoodho hangan takka irraa xiqqoo qunxuranii xiqqootti kannan beeytanii. Isa kanaan nu hafe amma wanni godhuu qabnu maali? IMFin doolaara miliyoona 210 bakka takka doolaara miliyoona 415 Itoophiyaadhaaf kannuudhaaf murteessiteeti mallattoo jeneraal maanaajarii eeggachaa jira. Doolaarri miliyoonni 625 IMF yookaan International Monitoring Fundin ka headquarterin isa Washington DC jiru qarshii miliyoona 615 biliyoona 3 waada seene sanirraa kannuudhaaf firmaa eeggachaa jira. So what is next? Maaltu itti aana? Kanaaf amma wanni godhuu qabnu ta duraan duraa hundi keenya bakka jirru xalayaa IMF barreessuu qabna. Maallaqa kana ammoo odoo isaan gadi hin dhiifne akkuma doolaara biliyoona 2 hold goosifne doolaara miliyoona 625 ka International Monitoring Fundin qopheessaa jiru kana akkamitti ka firmaa eeggatu jiru kana harka qabnaadha amma. That's the question. Kanaaf wanni godhuu qabnu hundi keenya bakka jirru xalayaa itti barreessuu qabna IMFitti. Xalayaa itti barreessuu qabna, bilbila itti bilbiluu qabna. Xalayaa yeroo barreessinu ragaa wajjin namoota abiyyiin baatii lamaan kana keessa qofa erga Haacaaluurraa jalqabe namoota inni fixe ragaa wajjin daa'ima inni fixe jaarsa jaartii inni fixe dubartii inni jeese dubartii waraanni gudeede kana hunda bakka takka wali qabne maallaqni isin limaatii yookaan misooma jettanii abiyyitti kannuuf deemtan huno waan akkana dalagaa jira. Isin taaksii nurraa guurtaniiti abiyyiidhaan achitti mirga dhala namaa dhiibsisaa jirtan jettanii xalayaa bakka jirru itti barreessuu qabna ragaa wajjin takka dura san goona. Lammaffaa ugaa xalayaan teenya gamaa gamanaa barreeffamni gamaa gamanaa itti dhaqe booda Twitter campaign eegalla ammallee IMF irratti Twitter campaign irratti dalagamuu qaba. Caqasee akka gaariitti Twitter campaign gaafa irratti dalayne suuraa nama abiyyi fixee wajjin abiyyi nama ajjeese inni fixee wajjin waraana isaa wajjin waa hunda wajjin viidiyoo reefu jenne san afaan jenne hundaan hiikuudhaan Amnesty International irratti dabalachuudhaan Freedom House dabalachuudhaan Human Rights ragaa isaan nu kana kanu irratti dabalannee IMF irratti Twitter campaign banuu. Sadaffarratti hiriira dachii sossoosu qopheessu Washington DC. Hiriirri kun haala dachii sossoosu akka amma duraa caalu san IMF fi World Bank rabbaana jechuudha. Achumaan imbaasii Itoophiyaa illee nu barbaachisaa taanaan garuu wanni amma nuti focus goonu jara lamaan kana because maallaqni is very important. Maallaqni hedduu barbaachisaa waan ta'eef abiyyi waan maallaqa barbaaduuf China waan duudeetti galteef namni hundi duudeetti gale warri inni waada seeneef kun amma firmaa waan eeggachaa jiruuf jara kanarratti irra nu dalagaa irratti haa dalaynu. Kanaaf tokkoffaa xalayaatti barreessuu bilbilatti bilbilu
لما فاتيو تر كامبين إيجالو سدفا هيريرا قدا داتشي في سامي ولي سوسوس قدا هنا ديسي قوبيس نيشو إين يرد IMF في واللي بانكي درو قوبيس نيشو دولار بليون خدان درانو وعدا ساينا ميف تكو را خوتاني تخنني في قوتو تبا كتن خنيني بر وعدا قلميف تكو سي خنينا سلاليت يو أتي تكو وان غاري دليدي مالكني خينيا خدي بوتاتي أما اللي تسيدا بل أكسي وعد نساني أبيين وان ديبسون قبو بيتي نغن قبدو بيتي وان مسومو قبدو بيتي وان تورستي غلون قبدو خنافو مالغوچو قمنا تانا ردلو قمنا قباوا واسدين خنا ردلو قمنا جبادا قرين بياتيس قبسيسا اكتيفيستوني بيالا جرتن هندي بك جرتني الرجبا